Impaayerri Itoophiyaa bifa amma jirtuun dhugoomuu isheetiin dura yeroon ture uummata Oromoof hiikni qabu addadha. Bara Oromoon gadaa isaatiin bulee wal bulchu. Gadaan Oromoo waa hunda jiruuf jireenya hawaasichaa ture. Duula keessaa fi alaan irratti fuulleffatee hin cabee. Battala sirni gita bittootaa daraara irraa eegalee yeroon jiru gama isaatiin kan uummata Oromoo waa mara dhabsiise biyya ofii ijaaruu irratti lammii lammataa akka ta'uuf dirqisiisedha. Sirni gita bittaa toora qeensa jabeeffateen roorroon hawaasichi keessummeessu sammaataa dhufe. Roorroon hammaate kun ammoo dhaloota gabrummaa hadheeffatu uume. Dhaloonni gabrummaa jibbe kun gama isaatiin roorroo qeesaatti dhufte qolachuuf harqoota gabrummaa saba isaa irratti fuulleffate fonqolchuuf oonnate. Fincila diddaa gabrummaa uummata Oromoo Baalee dhugoomsuun qabsoo uummata Oromoo dhalootaa dhalootatti ce'ee har'atti fuulla'eefis bu'uura jabaa kaa'ee darbeera. Seenaa fincila diddaa gabrummaa gootota baddaa Baalee keessatti gootota seenaa katabaniin dhaloota gootummaaf onnachiisan keessaa namni bara jireenya isaanii qabsoo keessatti fixan Koloneel Aliyyii Cirrii abbaan Dhoomber isaan tokko. Koloneel Aliyyiin bara 1912 godina Baalee aanaa Dalloomannaa ganda Cirrii jedhamuun beekamtutti abbaa isaanii obbo Cirrii Jaarraa fi haadha isaanii adde Badheessoo Miinaarraa dhalatan. Sirna gita bittaa uummata hiraarsu simachuun kan isaaniif hin liqinfamne goonni kun umurii ijoollummaan gabrummaa qolachuuf bosona seenan. Sirna gita bittaa mootiin Haayila Sillaasee diriirse faana wallaansoo qabaas guddatan. Dhaloota gabrummaa hundeen buqqisuuf dhaadatee seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti boqonnaa haaraa saaqa keessaas tokko ta'uuf danda'aniiru. Koloneel Aliyyii Cirrii qabsoo diddaa gabrummaa Oromoo Baalee kan sirni yerosii fincila qonnaan bultoota Baalee jedhee waamuuf filate. Koloneel Aliyyii Cirrii namoota bu'uura jabaa kaanii darban keessaa adda durummaan eeramu. Fincila dhuunfaan geggeessaniin hawaasa biratti beekamtii olaanaa gonfachuu bira darbanii sirna aangoorra ture hirriba kan dhowwan Aliyyii Cirriin qabsoo sirnicha irratti bifa faffaca'een geggeeffamu walitti qabuun bu'a qabeessa gochuuf fincila garee Jeneraal Waaqoo Guutuun durfamutti makamuufis murteessan. Gareen Jeneraal Waaqoo Guutuu namoota 40 fi gargaarsa qawwee 40 mootummaa Somaalee irraa argateen qabsoo eegalee tures nama muuxannoo lolaa jabaa qabu kana dabalachuu isaatti daran gammade. Maddatti kakuu raawwachuun qabsoo taasifamu koloneelummaan itti aanaa Jeneraal Waaqoo Guutuu ta'anii akka hooggananiifis filate. Carraan kun gootonni baddaa Baalee walta'insaan Dhoombirii isaanii gara humna gabroonfataatti akka garagalfataniif dandeessisuun cinatti fincilli bifa faffaca'een geggeeffamu akka qindaa'uuf karra saaqeera. Haji Goobanaa Yuuboo, Saamoo Kormee, Koloneel Adam Jiloo, Koloneel Dubroo Waaqoo, Koloneel Huseen Bunee, Koloneel Kadir Waaqoo Shaaqee fi kanneen maqaan hin eeramin biroonis qaamuma qabsoo kanaa turanii. Gootonni kunneen lola jabaa waggoota 7 waraana Haayila Sillaasee irratti taasisaniin injifannoowwan jajjaboo gonfatan. Teessumni lafaa fi tooftaanii lolaa abboota isaanii Cirrii Jaarraa, Muhammad Gadaa Qaalloo fi isaan biroorraa dhaalan ammoo injifannoowwan akka dhuunfaattis ta'e akka gareetti galmaa'aniif qoonni qaban olaanaa ture. Seenaan akka mul'isutti qabsoon waggoota dheeraaf geggeeffame kun Koloneel Aliyyii Cirrii
gootummaa hanga qawwee dhoombriin xiyyaara waraanaa kuffisuutti ga'e kan irratti mul'isan ture jedhama. Sirni Haayile Sillaasee gootota baddaa Baalee humnaan gabroomsuu dadhabe tooftaa karaa nagaan araarfachuuf gama Jeneraal Jaagamaa Keelloon yaalii garaagaraa gochaa tureen bara 1962tti cunqursaa uummata irratti raawwatu dhaabuuf waadaa galee karaa nagaan hidhannoo hiikkachiisuu danda'eera. Waadaan seename osoo hin bubbulin dagatame dhiibbaan hawaasa irra ga'u hammaataa dhufuun ammoo Koloneel Aliyyii Cirrii fi jaallan isaanii qabsoo biraaf isaan qopheesse. Araarri bu'ee turtii waggoota 4 booda hidhannoo hiikkatan kaasuun qabsoo itti aanuuf bosonatti deebi'aniiru. Yeroon sun ammoo sirna Haayile Sillaaseefis bara kufaatii waan tureef irra jireessaan qabsoon marsaa lammaffaa sirna abbaa hirree mootummaa Dargii waliin kan geggeeffame ture. Goototni Baalee sirna Dargii faanas lola jabaa waggoota 4 ture geggeessan. Lolli waraana Dargii meeshaa ammayyaa hidhate waliin taasifame kun garuu wareegamni jabaan kan irratti kaffalame ture. Qabsoon hawaasichi yeroo dheeraaf taasisaa ture bara 1972tti akka dadhabuufis sababa ta'eera. Koloneel Aliyyii Cirrii fi jaallan isaanii lubbuun hafaniif hireen itti aantu jiruu baqaa taate. Hedduun biyyatti baqatanittis hidhaa fi dararaa garaagaraa keessummeessan. Koloneel Aliyyii Cirriin yeroos gara Somaaliyaatti ture kan miliqan. Kufaatii mootummaa Dargiin booda umurii maanguddummaan gara biyya isaaniitti deebi'uuf danda'aniiru. Yeroo hafteefis godina Baalee aanaa Madda Walaabuu magaalaa Bidireetti dabarsan. Hammam hawwiin isaanii inni hangafaa gabrummaan hundeedhaan buqqaatee arguu ta'us sanaaf hin carroomne. Dhaloonni qabsoo isaan karra saaqaniif dhaalee gabrummaa hundeedhaan buqqisuuf oonnate uumamuu isaa garuu ijaan arganii mirkaneeffataniiru. Dhaloota egeree Oromoo fi Oromiyaaf abdii ta'e kanaafis dhibee fi dullumaan wallaansoo qabaa ergaa malu dabarsan. Gootni baddaa Baalee qabsoo uummata Oromoo keessatti seenaa hin dagatamne kataban kun dhalatanii ganna 98tti tibbana addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Qabsoo keessa ta'anii bultii horataniin ilmaan 25 kan godhatan Koloneel Aliyyii Cirrii gootummaa dirree qabsootti mul'isaniin ammoo labata kaayyoo isaanii duuba hiriirkumaa kitilaan horachuun maqaa hin dabarre dhiisanii darbaniiru.